Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najir jirtu hordoftoota abdaatu ijaarralee shabakaa aappii firii zeenii akkasumas seerota isiniif dalasiisu tokko isiniif fidee dhufeetu jira. Aappiin kun kaleessadha kan gadhiifamuu jalqabe. Egaa piraastorii keessaa gadi buufattanii akka itti fayyadamtan isinitti argisiisa. Egaa warri gama chaanala abdaatu dhuftan yuutuubii kiyya sabiskiraayib gochuun viidiyoo kana laayik gochuu akka hin daganne isiniin jecha. Aappiin kun akka ajaa'ibaatti dalaga jechuudha. Egaa warri gara yuutuubii kiyyaa dhuftan abdaatuuf sabiskiraayib kana yoo kadeemattee jiraatu taate irratti rukutu. San booda bakka mallattoo bilbilaa kana yoo tuttan ol bakka jirtu kaachuu hin dagatinaadha. Viidiyoon gadhiisu akkasiin bira ga'uuf. Egasii bakka viidiyoo jedhu kana yoo tuttan viidiyoo baay'inaan as keessa argachuu ni dandeessu. Egaa gara barumsaarraa isiniif qabadhee dhufeetti aappiin qabadhee dhufeetti isin argisiisa. Aappiin kun kanaadha jechuudha. Pileestoorii keessan ni seentu. Pileestoorii keessan keessa egaa seentanii booda oriijinaala isaa argachuudhaaf haakaa ergasii tunneel jettanii sarchi yoo gootan isiniif ba'a jechuudha. Kunuunsa kanaadha jechuudha. Haala kanaan egaa gadi buufattanii booda open jedheen seenaa isin install goottu jechuudha. Egaa keessa seennee booda koodii isin gaafata. Amma irraa cufa jechuudha. Egaa of godhee booda koodiin isaa karuma gabaabaadhaan duwwaa yeroo lama yoo inni gootanis ni dalaga, takka yoo qofa godhattanis ni dalaga jechuudha. Egaa update gootanii booda egaa haala kanaan guuttanii booda bakka interpiinii kanatti lakkoofsa tokko nattu egas immoo bakka qastii kana tuttu jechuudha. Qastii kana egaa tuttanii booda warri moobaayilii firii kanarratti yaaltu jechuudha. Akkasuma warri jawwii firii illee asirratti yoo isiniif kan dalagu ta'e ani irratti ni ilaalle garuu beeksisa irraa ni dalaga jedha irra godhattu. Warri zeenii ammootu gadi buutanii warri zeenii akkana dagana jechuudha. Zeenii firii bakka jedhu kana tokko lama sadii ol dhiiftanii arfaffaarraa barreeffama dheeraa ofirraa qabu kana irra godhatu. Yoo kana isiniif fiduu dide jechuudha. Jalqaba irratti isiniif zeenii firii dheeraa kana yoo isiniif fiduu dide update gootanii keessaa baatanii isiniif fida jechuudha. Yoo kana isiniif fiduu dide tuqaa sadan gubbaa kana ni tuttu. San booda bakka barreeffama dhumarra jiru kana update osoo hin taane barreeffama gadii kana tuttanii keessaa baatanii jennaan isiniif lamii yoo itti deebitan taate isiniif fida jechuudha. Waan barbaadan hunda egaa kanaan guuttanii booda of gootu jechuudha. Amma ofirra jira waan ta'eef oonii goona jechuudha. Haala kanaan oonii ta'ee jira garuu konnektii hin taane jechuudha. Gubbaatti ol hin baane qulfiin akka inni gubbaatti oluuf ba'u ni ennaa jechuudha.